chemical properties of alkenes. Paartii kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu amala keemikaalawaa alkeenii ilaallaa jechuudha. Alkeeniin kun amala keemikaalaa akkamii qaban kan jedhu mi'a ilaallu. Alkenes are generally not considered to be a very reactive organic compound. Alkeeniin kun maal hin ta'anii very react hin ta'anii jechuudha. Kan jechuun react jechuun reactive kan jennuun fedhii maal qabaatuuti reactionii gaggeessuu qabaatu jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin reactive miti, very reactive miti jechuudha. Organic compound keessaa alkeeniin wal nyaatinsa baay'ee gaggeessuu hin barbaadne jechuudha. The name paraffins for alkenes arose from two Latin words, parum meaning little and affins meaning affinity. Thus, paraffin means little affinity. Alkeeniin maalirraa dhufe jecha lamarraa dhufe jechuudha. The name paraffin. Paraffin kan jennuun kun jecha laatinii lamarraa dhufe. Parum kan jedhuu fi affinis kan jedhu jechuudha. Parum kan jennuun little jechuudha. Affins means affinity. Kanaafuu hiikkaan isaa maal jechuudha? Paraffin means little affinity isa jedhurraa dhufe jechuudha. Kana jechuun wal nyaatinsa baay'ee hin barbaadu jechuudha. Inni kun reactive not reactive. Baay'ee reactive waan taaneef isa kanarraa dhufe jechuudha. This name was suggested because alkenes are inert towards many reagents like acid, base, oxidizing and reducing agents. Maqaan kun kan inni irraa suggest ta'een sababa maaliitiif? Sababa alkeeniin kun inert ta'eef wal nyaatinsa baay'ee gaggeessuu waan hin barbaanneef maal wajjin kanneen akka asiidii wajjin, beezii wajjin, oxidizing agent and reducing agent wajjin jechuudha. However, they undergo several reactions under suitable conditions. Conditionii suitable ta'e jalatti garuu maal godhuu danda'anii reactionii gaggeessuu danda'anii jechuudha isaan kunniin. The major reactions of alkenes are the following. Okay. Tokkoffaa irratti combustion reaction. Reactioniin inni gaggeessu keessaa tokko combustion reactionidha jechuudha. Garuu ammoo maal gaggeessuu hin barbaadu? Reactionii guddaa gaggeessuu hin barbaadu jechuudha akka alkiinii fi alkaayiniitti. Reaction jalqaba ammoo combustion reaction. If alkenes are burned with limited supply of oxygen, they will form water in the carbon monoxide and will elaborate laser amount of heat energy. Alkeeniin kun yoo kan oksijiinii limit ta'e wajjin yoo kan reactionii gaggeessan taate maal formi godhanii watariidha tokkoffaa irratti bishaan formi godhanii akkasumas carbon monoxide maal godhanii formi godhanii jechuudha. And will elaborate laser amount of heat energy akkasumas maal elaborate godhanii heat energy laser amount of heat energy xiqqaa wayii ho'a xiqqaa wayii maal godhanii ni burqisiisan jechuudha. Alkenes burn in excess oxygen kan jalqabaa yoo maal keessa ta'edha limited oxygenii dhumataa kan jennu san yoo isa keessa ta'edha jechuudha. Inni lammaffaa immoo alkenes burn in excess oxygen to form carbon dioxide in the water, liberating a greater amount of heat. The general equation for the reaction is okay. Yoo kan excess oxygenii keessatti ta'e oxygenii gahaa keessatti yoo kan ta'u taate ammoo maal nuuf uuma carbon dioxide dha. Kan jalqaba watarii fi carbon dioxide dha jechuudha inni kun. Kan jalqaba ammoo watarii fi carbon monoxide dha jechuudha. Carbon monoxide kan jennuun hin beektanii carbon monoxide jechuun CO dha. Carbon dioxide jechuun ammoo CO2 isa kanaa jechuudha. Inni jalqabaa kun yoo kan limit ta'u taate carbon monoxide fi watarii akkasumas laser amount of heat nuuf kenna jechuudha. Inni lammaffaa ammoo yoo kan oksijiniin gahaa kan ta'u taate maal nuuf kenna carbon dioxide fi akkasumas watarii ammas wanni biraa inni nuuf kennu greater amount of heat ho'a guddaa ta'e nuuf kenna jechuudha. The general equation for reaction is okay maal fayyadamna formula kana fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha isa kana. CnH2n plus 2 plus 3n oxygen argatuudhaaf formula kana fayyadamna. Carbon
dioxide irratti ammoo carbon dioxide inni kun kanaafuu oksijiinii maal ta'e jira excess ta'e jira jechuudha. Oksijiinii gahaa yoo ta'edha kan inni maal nuuf kennu carbon dioxide yoo kan inni nuuf kennu yoo kan excess ta'edha. Kanaafuu isa kana oksijiinii foormulaa kanatti galchine isa kanaan argannaa jechuudha. N jechuun maal bakka bu'aa lakkoofsa kaarboniiti. Waterii argachuudhaaf ammoo n plus 1 irratti ilaanii plus heat. Kanaafuu where n is the number of carbon atoms in the alkane molecule. Yeroo n maal ta'edha lakkoofsa kaarbanii yeroo ta'edha jechuudha inni kuni. Example kana ilaalume. Example kana yeroo ilaalutti formula kanatti gubbaa kanatti galchinee ilaaluu qabna. C3H8 jedhe. Kanaafuu inni jalqaba irratti maal jedhaa CN H2N plus 2 dha. Kanaafuu 2N hydrogen meeqa ta'a 2N 2 times 3 jechuudha. 2 times 3 plus 2 kana jechuun 6 ta'uu lamaati jechuudha. 8 sirriidha. Oksijiiniin ammoo maal ta'uu qaba 3N plus 1 ta'uu qaba jechuudha. 3 times 3 meeqa ta'a 9 9 plus 1 formula kanatti yoo kan galchitu taate n-in 3 waan ta'eef 3 times 3 9 9 plus 1 10 10 divided by 2 yeroo lamaaf yeroo meeqa arganna 5 kanaafuu 3 dha jechuudha inni kun. Carbon dioxide ammoo n isa jedhe fayyadamna kanaafuu n meeqa ture 3 jechuudha. Kanaafuu 3 inni kunis 3 dha. Waterii ammoo n irratti tokko idaanaa jechuudha. n 3 kanaafuu yeroo irratti idaanu 4 argannaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya formula kana fayyadamne. The heat energy liberated is used to generate electricity to move motor vehicles or to cook our food. Energiin heating kun kan isaan qophaa'u kun ammoo maaliif nu gargaara? Electricity garagaraatiif akkasumas to move motor vehicles motorota garagaraa akka move ta'an akka socho'aniif akkasumas nyaata ittiin bilcheessuudhaafis ni gargaara jechuudha inni kun. Energiin isaan oomishamu jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo substitution reaction. Reactioniin jalqaba combustion reaction jennee jirra. Kanaafuu lammaffaan ammoo substitution reaction. Substitution jechuun maal akka ta'e ni ilaalla. This is a reaction that involves the replacement of one atom or a group of atoms by another atoms or group of atoms. Replacement jechuudha inni kun substitution kan jennuun bakka buusuudha. Maal atamii tokko yookiin ammoo guruupii tokko isa biraatiin yookiin ammoo atamii tokko isa biraatiin bakka buusuudha jechuudha. Kana jechuun atamii tokko keessaa baafnee yookiin elementii wayii atamii wayii keessaa baasnee bakka isaa san kan biraa buusuudha jechuudha substitution kan jennuun. Halogenation of alkanes is a very good example of substitution reaction. Halogenation kun halogenation jechuun elementoota garee torbafaati. Kanaafuu isaan sanniin alkeenii wajjin wal nyaachisuun example maaliiti? Example substitution reaction kanaati jechuudha. This reaction involves reacting alkanes with chlorine in the bromine. Reaction kun kan inni involve godhu alkeenii fi maal wal nyaachisuudhaani bromine in the chlorine. Isaan kanneen wajjin wal nyaachisuudha jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin halogenationidha. Halogenationidha. Warra garee torbaffaa waan ta'eef kanaafuu isaan kunniin halogenationidha jechuudha. Maal jalatti ramadamu? Substitution reaction jalatti. The reaction of chlorine and the bromine with alkanes proceed in presence of heat or sunlight. Reaction kun ammoo kan inni proceed ta'uun maal yoo ta'edha? Chlorine fi bromine kun jechuudha kan inni alkeenii wajjin wal nyaatuun bakka maalitti? Bakka in the presence of heat or sunlight bakka ifti aduu jirutti yookiin ammoo ho'i jirutti jechuudha bakka inni proceed ta'uun kan inni ittiin wal nyaatuun. This type of reaction is called photochemical reaction. Reaction akkana kun maal jedhamee waamama? Photochemical reaction jennee waamna jechuudha. The reaction of alkanes with chlorine in the bromine proceeds in a sequence of steps. Reaction alkeenii fi bromine akkasuma chlorine kan inni isaa wajjin wal nyaatu jechuudha. Processii wayii step wayii qabaa jechuudha. Kanaafuu mee step sanii ni ilaalla. For example, let us consider the photochemical reaction of methane with chlorine or chlorination. Mee maal ilaallu? Photochemical reaction kan methane chlorine wajjin gaggeessu mee ilaallu. Inni kun maal jedhama? Chlorination jedhama jechuudha. Kan methane fi chlorine kun wal nyaatan kun chlorination jedhama. Kanaafuu isa kana ilaallu. Chain
initiating inni jalqaba chain initiating step isa jedhudha. This step involves absorption of energy to generate reactive particles known as free radicals. Steppiin kun kan inni involve godhu absorption yookiin ammoo energy maal godhudha xuuxuudhaan to generate reactive particles known as free radicals. Maal godhuudhaaf reactive particle kan maal jedhamee waamu free radical kan jedhamu generate godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni jalqabaa kun a free radical is an atom or a group of atoms possessing unpaired electrons. Free radical kan jennuun atomii yookiin ammoo gruupii kan maal of keessatti qabatudha unpaired electrons. Elektiroonii pair hin ta'in kan biraa wajjin kan walitti hin qunnamin jechuudha. Kan akkasii kan of keessatti hammatudha. A free radical is electrically neutral. Free radical kan jennuun kun elektirikaalii isaa yookiin ammoo elektiroonii isaa kan ilaalu kan ta'e neutralidha jechuudha. Inni kun chargeless isa jennuun sanii charge kan hin qabnedha. A chlorine molecule absorb light and decomposes into two chlorine atoms. Chlorine moleculein kun maal godha? Lightii absorb godhuudhaan xuuxuudhaan sanbooda akkasumas maal godha decomposes into two chlorine atoms. Chlorine atomii lamatti maal godha decompose godha jechuudha, gargar baasa. Isa kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Chlorine haala kanaan bakka laayitiin jirutti bakka ifti jirutti inni jirra. Kanaafuu two chlorine free radical isa kana kanaafuu elektirooniin tun kophaa isii jirti jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo chain propagating step inni lammaffaa ammoo chain propagating isa jennuunidha. This is a step which consumes a reactive particles or free radical produced in the chain initiating step and generates another free radical. Chain terminating kana jalatti ammoo step kana jalatti reactive particles Particle reactive ta'e kun or free radical kan jennuun kun are consumed but not sadaffaa sun ta'e lammaffaa kan jalatti in this step which consumes reactive particles. As jalatti ammoo isa lammaffaa kan jalatti jechuudha. Reactive particle kun maal ta'a consume ta'a jechuudha. Reactive particles kan jenneen kun chlorine amma arganne kana waan ta'eef inni kun maal ta'a consume ta'a wal nyaataa jechuudha. Free radicals produced in the chain initiating step in the generates another free radicals. Akkasumas maal godha free radicalii biraa generate godha jechuudha. Innis kamidha? Inni kun methane wajjin wal nyaachisa inni jirra. Kanaafuu reactive particles inni jenneen isa kana jechuudha. San booda yeroo methane wajjin consumed yeroo wal nyaatutti maal nuuf kenna? Inni kun akkuma argaa jirtan takka share godhuu barbaada jechuudha. Biraa wajjin takka share godhuu barbaada. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Kana wajjin yeroo wal nyaatutti hydrogen wajjin wal nyaataa jechuudha. Tokko qofa waan barbaaduuf. Kun ammoo ammas takka waan ofirraa kenneef hydrogen takka waan ofirraa kenneef ammas inni kun maal ta'ee jira? Reactive particle ta'ee jira jechuudha. CH3 kuni CH4 ammoo inni kun reactive gaggeessuu hin barbaadu. Garuu ammoo inni kun amma erga ofirraa kenne maal ta'uu barbaada? Reactive ta'uu barbaada jechuudha. Sadaffaa jalatti ammoo chain terminating step. In this chain terminating step reactive particles kan ta'an partikiloonni reactive ta'an kamiif kami CH3 fi chlorine kun free radicals jennaan. Isaan kanneen are consumed but not generated. Maal ta'anii? Consumed ta'an garuu ammoo generate hin ta'an jechuudha. Wal nyaatanii garuu ammoo generate hin ta'an. In this step haala kamiin wal nyaatan isaan kunniin? Akkuma argaa jirru kaarbaniin as jirtuun kaarbaniin yeroo darbe keessa ilaallee jirra. Kaarbaniin tokko yoo xiqqaate sun ta'in walumaa galatti inni boondii meeqa share godhuu danda'a? 4 jechuudha. 4. Kanaafuu amma hydrogenii wajjin 3 godhee jira. Kanaafuu tokko share godhuu barbaada. Ammas hin guuttanne waan ta'eef inni kunis chlorinis takka barbaada share godhuu barbaada jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin share waliin godhan jechuudha. Haala kanaan uumama inni kun. Exampleewwan kanneen yoo ilaallu chlorine fi chlorine yeroo consume goonutti yeroo wal nyaachisnutti
Isaan kunniin lamaanuu tokko tokko barbaadan jechuudha. Kanaafuu yeroo wal nyaatan kilooriin 2 ta'anii haala kanaan uumaman. Akkasumas isaan kanniinis yeroo wal nyaachisnu haala kanaan boondii isaanii sheer walitti goone haala kanaan uumamuu danda'an jechuudha. Isaan kanniin maal jennaani? Kan haala kanaan wal nyaatan kanneen maal jennaani? Reactive particles jennee waamna jechuudha. Such a detailed step by step description of a chemical reaction is called reaction mechanism. Stepin detailed kun description jechuudha of a chemical reaction is called reaction mechanism jennee waamna jechuudha. Kan haala kanaan step by step kanaan kan detailed ta'e kanaan haala kanaan jechuudha. Isaan kanneen maal jennaani? Reaction mechanism jennee waamna jechuudha. Chlorination of methane may produce different products depending on the relative amount of methane in the chlorine. Chlorination kun chlorination of methane, methane kana chlorine wajjin wal nyaachisuun kun maal uumuu danda'a? Different productiiwwan garagaraa nuuf kennuu danda'a jechuudha. Depending on relative amount of methane in the chlorine. Maal irratti hundaa'uudhaan? Hamma methane fi chlorine irratti hundaa'uudhaan different productii firii garagaraa nuuf kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo kan ilaallu taate CH4 kana inni kun G kan jennu kun gaas jechuudha. Isa kana yeroo chlorine wajjin wal nyaachisnu maal arganna? CH3 chlorine plus hydrogen chloride isa kana nuuf kennuu danda'a jechuudha. Methyl chloride jennaan isa kana methyl chloride kanaa fi maal nuuf kennuu danda'a? Hydrogen chloride kana nuuf kennuu danda'a jechuudha inni kun. Lammaffaa irratti ammoo methyl chloride maan kun yeroo ammoo chlorine wajjin wal nyaatu maal nuuf kennuu danda'a? Methylene chloride or dichloromethane dichloromethane kan nuuf kennuu danda'a jechuudha. Yookiin ammoo yeroo maal wajjin wal nyaatu? Yeroo chlorine wajjin wal nyaatu akkasumas hydrogen chloride nuuf kennuu danda'a jechuudha. Inni kunis methylene chloride kunis ammas chlorine wajjin yeroo wal nyaatutti maal nuuf kenna? Chromophore or trichloromethane kan nuuf kennuu danda'a jechuudha isa kana. Kanaafuu haala kanaan methane kana haala kanaan yeroo argaa jirrutti asitti 4 asitti ammoo 3 asitti 2 asitti tokko deebi'ee jira jechuudha CH3 kun. Kanaafuu yeroo kana maal nuuf kennuu danda'a? Kan garagaraa nuuf kennuu danda'a jechuudha. The chlorination of methane is an example of a chain reaction that involve a series of its steps. Chlorination methane kun example maaliti? Chain reaction isa jennuun kana jechuudha. Example chain reaction isa jennuun kana jechuudha. That involve series of steps. Step garagaraa kan maal godhu? Involve kan godhudha jechuudha inni kun. Sadaffaa irratti ammoo elimination reaction. Jalqaba irratti maal ilaallee jirra? Combustion reaction ilaallee jirra. Lammaffaa irratti ammoo substitution reaction ilaallee jirra. Amma sadaffaan elimination reaction dha jechuudha. This type of reaction involves the removal of smaller molecules. Removal of smaller molecules from a compound and leads to the formation of compound containing a multiple bond or unsaturated compound. Reaction kun removal jechuudha. Removal smaller molecules. Molecule small ta'e maal godhuudha? Remove irraa godhuudha jechuudha. Irraa dhabamsiisuudhaan reaction isan keessatti from compounds isan irraa maal godhuudhaan? Remove godhuudhaan and leads to formation of compound containing a multiple bond. Multiple bond kan jennuun triple bond or double bond isa jennuun nuuf uumuudhaaf kan maal irraa godhuudha? Remove irraa godhuudha jechuudha. Isaan kanniiniin multiple bond warra ta'an kana maal jennaani? Unsaturated compound ni ilaalla isa kana unsaturated compound jedhamu jechuudha. It can also involve the removal of hydrogen atoms from adjacent carbon atoms at relatively high temperature. Ammas maal godhaani? Hydrogen atomii sanirraa remove godhuudhaan at relatively high temperature. Temperature high jalatti yookiin ammoo temperature bakka temperature guddaan jirutti hydrogen irraa remove godhuudhaanis ni uumamaa jechuudha. Ethane isa kana yoo kan ilaallu taate ethane
Kanaafuu isa kanarraa akkuma argaa jirtan tempereecharii guddaadhaan maal argannee jirra? Multiple bondii argannee jirra. Multiple bondii argannee jirra jechuudha. Yeroo kana maal irraa remove goone hydrogen remove irraa godhuudhaan haala kanaan argannee jirra jechuudha. Inni kun akkuma argaa jirtan hydrogen asii sadii asitti sadii. Kanaafuu tokko tokko yeroo irraa baasnu lama lama deebi'anii san booda bondii lama goonaaf jechuudha. Tokko tokko irraa baasnee bondii lama yeroo goonutti kaarbaniin lamaanuu maal godhanii jiranii afur afur guuttatanii jiran jechuudha. Haala kanaan uumamuu danda'a. Inni itti aanu ammoo propeenii yeroo kan ilaalu taate ammoo propeenii yeroo ilaalutti inni kunis high temperatureidha jechuudha. Temperaturii guddaan bakka jirutti maal goone isa kanarraa tokko remove goone CH2 tti deebisne jechuudha. CH2 tti deebisne akkasumas CH3 kana remove goone san booda hydrogen asii baafne tana wajji yeroo walitti nutti CH4 taati. Isiin tun mitteenii taati. Inni kun ammoo ittiinii ta'a jechuudha. Alkiiniitti deebi'a jechuudha yeroo kana deemee. Kanaafuu haala kanaan uumamuu danda'a jechuudha. Saayikiloo alkeensi. Alkeenii ilaallee jirra. Saayikiloo alkeenii haa ilaallu. Saayikiloo alkeenii yeroo jennutti kan maal uumuu danda'anidha? Saayikilii yookiin ammoo kan marsaa uumuu danda'anidha jechuudha. Cyclo alkanes are saturated hydrocarbons in which the carbon atoms are linked in such a manner as to form close chain or ring structures. Cyclo alkanes kan jennuun saturated hydrocarbons ta'ee saturated kan jennuun ilaallee jirra kan single bond of keessaa qabu jechuudha. Saturated hydrocarbons in which the carbon atom are linked in such a manner as to form closed chain or ring. Closed chain walitti close ta'an kan walitti dhiyaatan yookiin ammoo ringii structurii ringii fakkaatu uumuudhaaf kan maal ta'anii kunniin kan walitti link ta'anidha jechuudha. They are represented by the general formula. General formula kamiin generate ta'anii general formula isaanii CnH2n dha jechuudha. Maal gooneeti alkeeniin CnH2n plus 2 dha. Kanaafuu hydrogenii lama irraa hir'isneeti jechuudha. Alkeenii irraa hydrogenii lama remove irraa godhuudhaan maal arganna? Cyclo alkenis arganna jechuudha. When n is greater than or equal to 3 yeroo n maal irraa jalqabu 3 irraa yookiin ammoo isaa ol kan ta'edha jechuudha. Kana jechuun maal irraa propeenii irraa jalqabaa jechuudha. Propeenii irraa jalqaba. Cyclo alkenis kan ta'uu danda'u propeenii irraa jalqabeeti jechuudha. Alkeenii irratti akkuma ilaalaa turre inni maal irraa jalqaba jennee jirra natural number yookiin tokko irraa jalqaba jechuudha. Asirratti ammoo 3 irraa jalqaba. 3 irraa jalqabee isaa ol warra jiranidha jechuudha. Cyclo alkenes are isomeric with open chain alkene. Isaan kunniin cyclo alkeeniin kun maal wajjin isomerismidha. Open chain alkene wajjin isomerismidha jechuudha. Isaan kunniin wal fakkaataadha. Maaliif isomerismiin formulaan isaa CnH2n dha. Kanaafuu formulaan isaanii waan wal fakkaataa ta'eef kaarbanii fi hydrogenii wal qixa ta'e qabanii jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf 4 yoo kan fudhannu taate meeqa ta'a? 8 ta'a. Lamaanuu 8 ta'a jechuudha. Alkiinii keessattis saayikiloo alkeenii keessattis 8 ta'a. Kanaafuu wal fakkaataadha waan ta'eef maal jennaani isomer jennee ni waamna jechuudha isaan kanniin. Their names are obtained by prefixing cyclo to the name of an alkane containing the same number of carbon atoms. Maal itti dabaluudhaan maqaan isaanii kan isaan obtain ta'aniin prefixii maxxantuu jalqabaa saayikiloo isa jedhu itti dabaluudhaan jechuudha. Maal itti daballaa maqaa alkeenitti fakkeenyaaf mitteenii yoo kan ta'u taate saayikiloo mitteen garuu saayikiloo mitteenii hin jiru. Maaliif mitteenii tokko qofa waan qabuuf saayikiloo uumuu hin danda'u. Maaliif fakkeenyaaf itteenii nu uumuu hin danda'u jechuudha. Lama waan ta'eef isa kana CH3 osoo jenniini lama qabna waan ta'eef CH3 kanaafuu haala kamiin saayikilii uumuu dandeenya hin dandeenyu jechuudha. Isaan kun uumamuu hin danda'u. Sadii yoo ta'e ammoo CH3 osoo jennee ni haala kanaan maal ta'uu danda'a? Haala kanaan saayikilii uumuu danda'a jechuudha. Bifa geengoo fakkaatu yookiin ammoo marsaa fakkaatu uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sadii irraa jalqabuu qaba. Saayikiloo propane jennee jalqabna jechuudha. The following structures represent some examples of cyclo alkenes. Exampliin maali bakka bu'a structuring kunniin example cyclo alkeenii bakka bu'aa jechuudha. Jalqaba irratti yoo kan ilaalu ta'e inni kun cyclo pentane inni kun ta'uu hin danda'u. Cyclo pentane ta'uu hin danda'u. Maaliif pentane jechuun kan meeqa qabu?
kan kaarbanii 5 qabu. Garuu inni kun akkuma argaa jirru inni kun kaarbanii meeqa qofa qaba? 3 qofa qaba. Kana jechuun haala kamiin barreessuu dandeenya? C3 haala kamiin akka ta'e akkuma argaa jirru C3 as keessattuu himee jira jechuudha. C3H6. Kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya. Saayikiloo pirooppeenii ta'uu qaba jechuudha. Inni kun peenteenii osoo hin taane pirooppeenii ta'uu qaba. Kitaabni dogongoree jira asitti saayikiloo pirooppeen ta'uu qaba jechuudha. Inni kun akkuma argaa jirru kanaafuu haala kamiin saayikilii uumee jira. Kaarbanii ilaalla waan ta'eef kaarbanii haala kanaan saayikilii uumee jira jechuudha yookiin haala kanaan bakka buusuu dandeenya. Lammaffaa irratti ammoo saayikiloo butteen kan kaarbanii meeqa of keessaa qabu? 4. Haala kanaan 4 kan qabu kanaan yookiin bifa kana fakkaatu danda'a jechuudha kaarbanii yeroo walitti hinutti. Inni biraa ammoo saayikiloo peenteen kunoo saayikiloo peenteen isa kan ta'uu qaba malee kun kan jalqabaa kun pirooppeenii ta'uu qaba jechuudha saayikiloo pirooppeenii ta'uu qaba. Inni kun ammoo peenteen kan 5 of keessaa qabudha. Kanaafuu haala kanaan kaarbanii 5 kan of keessaa qabu bifa kana qabaatu danda'a jechuudha. Saayikiloo heekseen kan jaha qabu ammoo haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Uses of alkenes faayidaawwan alkeenii haa ilaalume. Alkenes are primarily used as fuels. Akka maalitti tajaajilu? Akka boba'aatti tajaajilu jechuudha. Alkeeniin kun they are also used as solvents. Akka bulbura gargaraattis ni gargaaru. Raw materials meeshaawwan hidhii gargaraattis for making alkenes. Alkeenii hojjechuudhaaf akka meeshaawwan dheedhiittis ni gargaaru jechuudha. Maaltu alkeeniin kunniin? Akkasumas alkoolii hojjechuudhaaf soap saamunaa garagaraa hojjechuudhaaf detergents and pilaastikii garagaraatiif akkasumas detergentii garagaraa hojjechuudhaaf ni gargaaru jechuudha isaan kunniin. Exercise 1.4 exercise kana kan ilaalu taate maal jedha? Write the molecular formula of alkenes containing the following number of carbons. Kan carbon numberii kana qabaniif maal foormi godhedha? Molecular formula alkeeniiti. Kanaafuu kan 5 qabu C5H meeqa ta'a? Alkeeniidha waan ta'eef H irratti isa kana lamaan baay'isnee meeqa irra idaana? 2 irra idaana. Kanaafuu yeroo lamaan baay'isnu 10 ta'a, yeroo 2 irra idaanu 12 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana hojjechuu dandeenya. Kunis wal fakkaataadha waan ta'eef haala saniin hojjechuu dandeettanii. Define the term isaan kanneen ibsu jedha. Kanaafuu isaan kanneenis tiyoorii waan ta'eef baay'ee salphaadha isa kana ibsuu dandeettanii. Mee shanaffaa kana ilaalu. Shanaffaa kana give IUPAC names to each of the following. Maal kenniif jedha? IUPAC name isaanii common name osoo hin ta'in IUPAC name isaanii kenniif jedha. Kanaafuu haala kamiin kennaa? Jalqaba irratti paarentii isaa select goona. Paarentiin kan kaarbanii hedduu of keessaa qabu kana jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a inni kun? 1 2 3 4 5. Kanaafuu penteen jenna isa kana penteen. Paarentii name isaa paarentii name maal ta'a? Penteenii ta'a jechuudha. Penteen jennee haala kanaan hojjannaa jechuudha. Penteen. San booda substitution isaa hojjannaa jechuudha. Kan hojjechuun duratti lakkoofsa kennuufii qabna. Dameen maaliif maaltu jira? Kilooriin 2tu jira. Kanaafuu lakkoofsa yoo garanaan kan kaanu taate meeqa irratti argana? Damee 1 2 3 irratti argannaa jechuudha. Yoo asiin kaane 1 2 kanaafuu gara xiqqaa argannuun ka'uu qabna waan ta'eef 1 2 3 4 5. Kanaafuu meeqa irratti argama? 2 fi 3 irratti argama jechuudha. Maaltu? Kilooriin lamaanuu. Kanaafuu 2,3 maal jennaan? Daay kilooroo penteen jennee maqaa paarent neemiitti dabalaa jechuudha. Penteen. Haala kanaan maqaa isaa 2,3 yeroo ammoo isa kana maal gochuu qabdanii? Lakkoofsaa fi lakkoofsa koomaa addaan baasna. Lakkoofsaa fi jecha ammoo maaliin addaan baasna? Haayifanii kana fayyadamnee addaan baafnaa jechuudha. 2,3 daay kilooroo penteen jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. A irratti. Baa irrattis maal goona? Jalqaba irratti maal paarantineemii hojjechuu qabna jechuudha. Paarantineemii gara marattu lakkaa'uu qabna. 1 2 3 4 yoo sireetii deemne 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Kanaafuu garam deemuu dandeenya? Sireetii maa filannu nuti kan baay'ee nutti laafu isa kana filatuu dandeenya yookiin ammoo dhufnee haala kanaan ol goruu dandeenya jechuudha gara kanaa yookiin ammoo dhufnee gara kana filatuu hin dandeenyu sadii waan ta'eef. Kanaafuu isa kana maal goona? Maqaa kennaaf. Maqaa paarantineemii isaa butteenii ta'a jechuudha 4 waan ta'eef. Paarantineemiin butteenii ta'uu isaa akkanuma qabadhaa. San booda maal goona? Lakkoofsa kennaaf. Lakkoofsa garamiin kennaaf?
garanaan yoo kan kaanu taate lamarra arganna garanaanis lama garuu ammoo damee isaa ilaaluu qabna erga akkas ta'e damee lama waan ta'eef garanaan kanaafuu garanaan tokko jennee lama sadii afur kanaafuu meeqarratti argama mararratti yoo kan argamu mitteenidha lamarratti yeroo lama argamee jira kanaafuu 2 ammas sadii irratti waan jiruuf sirii daayin jennuun amma maaliif inni kun mitteenidha waan ta'eef sadanuu tiraay jennaan jechuudha tiraay mitayil butteen jennee haala kanaan hojjannaa jechuudha. C irratti ammoo ammas maal goona paarantineemii filatuu qabna jalqaba irratti mi'a lakkoon 1 2 3 4 5 yoo istireetii deemne 5 ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 garanaanis yoo deemne 5 ta'a kanaafuu istireetii maa filannu. Istireetii kan lakkoofsa guddaa of keessaa qabu filanna yoo lakkoofsa walqixxee ammoo kan barbaanne filatuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kan shanii meeqa ta'a peenteeniidha paarantineemiin isaa. San booda lakkoofsa kennaaf lakkoofsa yeroo kennuufitti gara biraanchiin lakkoofsa xiqqaa argatuu danda'utti. Akkuma arginu biraanchiin bakka lama jira asii fi asii jira jechuudha. Kanaafuu garanaa yoo lakkoofne 1 2 3 irra arganna. Garanaa yoo deemne immoo 1 2 kanaafuu garanaan sirriidha jechuudha. 1 2 3 4 5 yeroo lakkoofsa kennuufitti lakkoofsa kana kamaatiif kennaa kan paarantineemii filanisaniif kennaa jechuudha. Kanaafuu asirratti maal ta'uu qaba filachuu qabna jechuudha. Inni kun mittaayiliidha. Lamaan kunniin mittaayiliidha inni kun ammoo biroomoodha. Kanaafuu mittaayilii fi mittaayil isa jedhuu fi biroomoo isa jedhu kamtu jalqaba qubeen isaa kamtu dursa kamtu akka alfaabeetiitti yoo kan deemu taate kamtu dura barraa'uu qaba biidha moo emmiidha isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu kamtu dura barraa'a biidha. Kanaafuu bii meeqa irratti argama biroomoo inni jedhu kun lakkoofsa 3 irratti argama jechuudha. Kanaafuu sirii maal jennaan sirii biroomoo ammas maal jennaani mittaayiliin ammoo meeqaaf meeqa irratti argama 2 fi 3 isa kanas haala kanaan addaan baafnee haifaniidhaan 2,3 daayimittaayil jennaan amma waan lama ta'eef daayimittaayil maqaan paarantii maal jennee jira butteenidha peenteenidha soorii daayimittaayil maal jennaan peenteen jennaan jechuudha peenteen haala kanaan maqaa kennuufii dandeenya jechuudha isa kanaafis D irratti ammoo D irratti yeroo kennuufitti isa kana seeraan ilaaluu qabdanii maaliif baay'ee nama shawwaduu danda'a inni kun yoo asiin kan deemnu taate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 yoo garan deemnu 1 2 3 4 kun garanaa yoo lakkoofnu garanaa yoo lakkoofnu taate 1 2 3 4 5 6 yoo gara gubbaa ol deebine 1 2 3 4 5 garan yoo deemne 5 kanaafuu mi'a garanaan yoo dhufnee haala kanaan ol deebine gara barbaadaa deemu waan rakkisu inni kun meeqa ta'adha 1 2 3 4 5 6 kanaafuu 6 jechuudha. Paarantineemiin maal ta'uu qaba hekseenii ta'uu qaba hekseen isaan hafan kanaaf kun maal ta'uu biraanchii ta'anii jechuudha. Inni kun haala kanaan deemee ol garagalee waan ta'eef isaan kunniin biraanchii ta'an kanaafuu biraanchiin garanaa yoo lakkoofne 1 2 3 irratti jira garanaan yoo lakkoofne ammoo 1 2 3 kanaafuu gara lamaaniin keessaa gara barbaadne kennuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa kanaafuu 1 2 3 4 5 6 san booda maal goona paarantineemii isaa maqaa meeqa jennee jira hekseen jennee jira kanaafuu isaan akkasumatti naa qabatanii hekseen isa jedhu qabannee san booda biraanchiidhaaf maqaa kennaa jechuudha. Inni kun akkuma arginu mittaayiliidha meeqaaf meeqa irratti argama 3 fi 4 irratti kanaafuu 3,4 daayimittaayil jennaan waan lama ta'eef daayimittaayil hekseen paarantineemii hekseen jennee paarantineemii isaa barreessinaa jechuudha haala kanaan dhuma irratti. Waan yeroo tiraay jennu kan ammoo maal jechuun qabnu koompaawundii garagaraatiif fayyadamuu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti CH3 bakka jedhu kanatti CH3 kun jiraate asitti biroomoo osoo ta'e garagaratti waamuu qabna malee daay waan jedhu kana fayyadamuu qabnu jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti koompaawundii garagaraatiif biraanchii garagaraatti fakkeenyaaf biroomoo fi mittaayiliif maal godhuu qabnu wal bira finnee lakkoofsa isaanii wal bira finnee daay jechuu hin dandeenyu jechuudha. Daay kan jennuun yookiin ammoo tiraay kan jennee fayyadamnu yoo maal ta'edha yoo elementiin atamii wal fakkaatu
fakkeenyaaf kan akka CH3 fi CH3 kun wal fakkaataan yoo lama jiraate daay jennaan, yoo sadii ta'e tiraay jennaan jechuudha. Yoo afur ta'e teetiraay inni haala saniin fayyadamuu dandeenya jechuudha. I irratti ammoo I irratti amma isa kanas lakkaa'uu qabna gara maraanuu. Mee haa lakkoofnu. Asirraa kaanii yoo lakkoofne 1 2 3 4 5 6 7 yoo sireetti deemne 7 ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 6 yoo garan deemne 6 ta'a. 1 2 3 4 5 6 7 kanaafuu asiinis yoo deemne 7 ta'a, asiinis yoo deemne 7 ta'a jechuudha. Garanaa yoo jalqabne 1 2 3 4 5 6 7 inni kun 7 1 2 3 4 5 6 7 takka 2 3 4 5 6 kanaafuu nuti kan filatuu dandeenya isuma kana filatuu dandeenya jechuudha. Kan torbaa kana sireetti kana filannee samboona maal goona gara biraanchiin lakkoofsa xiqqaa argachuu danda'utti deemna jechuudha. Samboota biraanchii asii yoo kan deemtu taate 1 2 lamarra jira, asii yoo deemne 1 2 garanaan islaam kanaafuu garamii filatuu dandeenya gara biraanchii tokkorratti lama jiru kanaan kanaafuu isa kana tokko yoo jenneen 2 3 4 5 6 7 jechuudha. Kanaafuu maaliif lakkoofsa kenna? Lakkoofsa kan nuti kennanuuf paarantineemii filanne saniif malee kaaniiniif lakkoofsa kennuu hin qabnu. Fakkeenyaaf as kaarboonii CH3 jira, CH2 CH3 jira, kaaniiniif lakkoofsa kennuuf hin qabnu jechuudha. Amma immoo maal goona? Maqaa paarantineemii haaluma kanaan nun beeynamee qeenne 1 2 3 4 5 6 7 kanaafuu maal ta'a? Hepteen ta'a jechuudha. Hepteen kanaafuu haaluma sanii qabatanii hepteenidha. Inni hafe ammoo amma maal filannaa? Waan asirra jiru kana ilaalla. Kuni maaltu jira? Mittaayiliidha, asis mittaayiliidha, as mittaayiliidha jechuudha. Sanbooda as ammoo yoo kan ilaalu ta'e kaarboonii lama maal jedhama? Ittaayil jedhama jechuudha. It waan ta'uuf ittaayil jennee fayyadamna. Kanaafuu kamtu dursa M irraa ka'a tokko mittaayilii waan ta'eef tokko ammoo ittaayilii waan ta'eef I irraa ka'a. Kanaafuu kamtu dura barraa alfaabeetikaalii yeroo ilaalutti ittaayiliidha jechuudha. Kanaafuu isa kana dursuu qabna jechuudha. Ittaayilii dursa waan ta'eef ittaayilii lakkoofsa meeqarra jira? 4 irra. Kanaafuu 4 ittaayil sanbooda mittaayiliin ammoo lakkoofsa xiqqaa irraa kaanii lakkoofnu lamarra meeqa jira? 2 jira akkasumas 6 irra jira jechuudha. Kanaafuu as ammoo maal addaan baasuu qabna? Haayifanii fayyadamne 2,2 lamarra mittaayil lamaan jiruuf lama gizee lama barreessuu qabna. Ammas meeqarra jira? 6 irra jira. 2,2,6 amma maal ta'ee jira? 3 waan ta'eef tiraay mittaayil tiraay mittaayil maqaan maal jennee jira? 7 waan ta'eef 1 2 3 4 5 6 7 kanaafuu maal jennaani? Hepteen jennaan jechuudha. Hepteen 7 hepteenii waan ta'eef hepteen maalin ilaaluu qabnaa? Hepteen kan jennu amma maaliif jenneeni hept yeroo jennu kan 7 jechuudha. Kaarboonii 7 jechuudha. Kanaafuu hepteen jennee haala saniin fayyadamna jechuudha. Inni jahaffaan ammoo write the structural formula of the following compound. Structural formula isaanii maal godhe jedha? Kaasi jedha jechuudha. Kanaafuu haala kamiin kaafna? 2,3 daay mittaayil butteen paarantineemiin maalidha? Butteenidha. Kanaafuu gara barbaanee kaasuu dandeenya. Butteeniin kaarboonii 4 waan ta'eef haala kamiin kaasna? Kaarboonii 4 kaafannaa jechuudha jalqaba irratti. Butteen isa jedhu paarantineemii waan ta'eef paarantineemiin maal qaba? Kaarboonii 4 of keessaa qaba waan ta'eef haala kanaan barreeffanna. Sanbooda ammoo 2,3 irratti maaltu jira? Mittaayiliitu jira jechuudha. Lamarrattis kaarboonii lammaffaa irrattis sadaffaa irrattis mittaayiliitu jira. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya? Garanaan kaanee 1 2 waan as ta'eef asirratti godhuu dandeenya jechuudha. Tokko sadaffaa ammoo asirratti yookiin ammoo garanaa yoo lakkoofne ammoo 2 asirratti 3 asirratti. Kanaafuu homaa rakkisu jechuudha. Kanaafuu garanumaa yoo kan lakkoofne taate 1 2 3 4 jennuun. Kanaafuu asirratti maaltu jira? Lammaffaa irratti mittaayiliin jira, CH3 ni jira. Sadaffaa irrattis CH3 ni jira jechuudha. Gara lamaanuu yoo lakkoofne tokkuma ta'uu rakkisu. Sanbooda maal goona? Kaarbooniin tun boondii tokko qofa sheer goote. Kanaafuu haayidroojinii meeqa barbaaddi? Boondiin 3 waan hafuuf boondii 4 kaarbooniin tokko boondii 4 sheer godha jennee jirra. Kanaafuu boondii tokko sheer godhee jira maal tofaaf? 3 tofaaf jechuudha. Kanaafuu 3 haftee haayidroojinii meeqa dabalaaf? 3 haayidroojinii 3 dabalaaf inni jidduu keessaa kun ammoo tokko asiin sheer godhe tokko asiin sheer godhe tokko asiin sheer godhe. Kanaafuu tokko hafaaf tokkochaaf maal goona? Haayidroojinii kennaaf jechuudha. Kanaafis asiin sheer godhee jira asiinis sheer godhe asiinis sheer godhe tokko hafaaf. Kanaafis
Kanaaf ammoo tokko sheer godhe maal tafaaf haayidroojinii sadii tafaaf jechuudha. Haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Gara lamaaniinuu garanaanis yoo lakkoofne jennee lakkoofsa sirrii mataa waan ta'eef haala kanaan kaasuu dandeenya. B irratti ammoo 2 biroomoo 3,3,4,4 teetraa mitaayil heekseen isa kanas haa kaasu. Kanaafuu jalqaba wanti nuti ilaallu paarantineemidha. Heekseen isa jedhu kana. Heekseen jechuun ammoo kaarbanii heeks inni jedhu kaarbanii meeqa 6 jechuudha. Kanaafuu kaarbanii 6 kaafannu. 1 2 3 4 5 6 jechuudha. 6 guuttannee jira. San booda maal goona? Lamarratti maaltu jira? Kaarbanii lammaffaa garanaan lakkaa'uu dandeenya barbaanne garanaan ka'uu dandeenya. Gara lamaa inni yookaan homaa rakkisa jechuudha. Kanaafuu gara numaan haa kaannu garuma bitaa kanaan lamarratti maaltu jira? Biroomoo jira. Biroomiini jira jechuudha. Tokko lama. Kanaafuu asirratti biroomiini jira. Biroomiini jira. San booda tokko lama sadii sadaffaan isa kan ta'a jechuudha. Kaarbanii sadaffaan. San booda sadaffaa irratti mitaayilii lama jira. Lama waan jedheef garanaanis gubbarattis maal jennee hina sadaffaa irratti CH3 lama jiraachuun mitaayiliin kanaafuu asii irratti CH3 jennaani ammas meeqa irratti jira afuraffaa irratti kaarbanii afuraffaa kana irrattis CH3 lama jiraachuun mitaayiliin CH3 jennee haala kanaan guunnaa jechuudha. Kaafan ammoo haala jiruun marasaatu haayidroojiniidhaan guunna. Inni kun sadii barbaada, inni kun tokko barbaada. Kun guuttatee jira, kunis guuttatee jira. Kunis meeqa barbaada? Lama barbaada. Kun ammoo sadii barbaada jechuudha. Boondii isaanii lakkoofne haala kanaan kaa'uudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan guunnee jirra jechuudha. Siin ammoo maal jedhaa? 2 kilooroo 4 ittaayil 1,3 daayimetaayil heekseen. Kanaafuu isa kana saaluma kana jechuudha. Mee kaasnu isas. Jalqaba irratti maal goona? Heekseen waan jedheef kanaafuu ammas maal goona? Kaarbanii 6 kaasna jechuudha. Kaarbanii 3 4 5 6. Haala kanaan erga kaasnee booda lakkoofsa gara barbaanne yookiin garanaan ka'uu dandeenya yookiin garanaan ka'uu dandeenya homaa rakkisu. Kanaafuu lamarratti maaltu jira? Kilooroo jira. Tokko lama. Asirratti kilooriin jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo ittaayiliitu jira. Tokko lama sadii afur. Ittaayil jechuun gubbaan yookiin jalaan barreessuu dandeenya CH3 haala kanaan kan barreessu tanan maal jennaani ittaayil jennaan. Ammas lamaa fi sadii irratti maaltu jira? Daay mitaayil. Lama kana irratti ammas deebi'ee maaltu jira? Mitaayil jira jechuudha CH3. Ammas sadaffaa irrattis tokko lama sadii sadaffaa irrattis maaltu jira? CH3 gara barbaanneen barreessuu dandeenya homaa rakkisu inni kun. Kaafan ammoo maal goona? Haayidroojiniidhaan CH3 kun guuttateera kunis tokko barbaada haayidroojinii takka barbaada kun ammoo kunis takka barbaada kun ammoo lama barbaada kan xumura sadii barbaada jechuudha. Haala kanaan guutuu dandeenya. Afuraffaan ammoo maal jedha? Complete in the balance the following chemical reaction. Isa kana maal godheedha? Complete godhiiti akkasumas baalaansii godheedha. Kanaafuu haala kamiin baalaansii godhuu dandeenya? Inni kun complete combustion waan nuun jedheef complete jechuun oksijiinii excess jira jechuudha. Oksijiinii guutuu jira. Kanaafuu kaarban daayoksaayiidii nuuf kennaa jechuudha. Isaan haala saniin aguun. Kanaafuu inni kun maal nuuf kenna jenna? Kaarban daayoksaayiidii fi pilaas haayidroojin 2 oksaayiid akkasumas enerjii nuuf kennaa jechuudha. San booda maal goona? Isa kana akkuma argaa jirru 5 kaarbanii 5 jechuudha. San booda oksijiinii haala kamiin guutuu dandeenya? Oksijiiniin maal jennee jirra? 3n plus 1 over 2 kanaafuu 3 times 5 15 plus 1 16 jechuudha. 16 lamaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Inni kun 8 ta'a. San booda kaarbaniin ammoo n dha waan ta'eef n meeqa? 5 ta'a jechuudha. Haayidroojiniin ammoo n plus 1 dha waan ta'eef meeqa ta'a? 6 watariin jechuudha. Kanaafuu haala kamiin baalaansii goona? Baalaansii godhuudhaaf kaarbaniin asii meeqa jira? 5tu jira. Asoo meeqa jira? 5tu jira jechuudha. 5 waan isaafis dhabattuuf kanaafuu kaarbaniin asittis 5 garanaanis 5 jechuudha. Inni biraa haayidroojiniidha. Haayidroojinii yeroo wal madaalchisutti haayidroojinii as meeqa jira? 12. Garanas meeqa ta'uu qaba? 12 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu 6 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 12. Asis haayidroojiniin meeqa jennee jirra? 12 jechuudha. Kanaafuu wal qixxaa'ee jira. San booda oksijiiniidha. Oksijiiniin as 8 baay'isuu 2 16. Garanas meeqa ta'uu qaba? 16 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kan garanaa oksijiiniin
16 ta'ee jira. Kan garasiis 16 ta'uu qaba haala kooyinu. Isa kana yeroo baay'isutti 5 baay'isuu 2 10 inni kun 10 waan ta'eef asis meeqa jira 6 baay'isuu tokkooti waan ta'eef meeqa ta'a 10 fi 6 jechuudha. Haala kanaan maal godhuu dandeenya baalaansii goonee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jira. Yeroo itti aanu unsaturated hydrocarbons isa jedhu jalqabna. Viidiyoo kana laayik godhuu hin irraanfatina akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.